warra rabbiin uumaan garaadhaaf uume. Asiyachi qabsoo shishaa, asiyachi qabsoo farshoo. Maaliif hayyoota biyya keessaa hidha guuran kana hidhaa gabbaasanii uummata kanaaf hin hojjechiifne. Dhiisii waan akkanaa keessaa ba'e siyaasaan akkasiin jirtu. Kan waraanni Abiy ajjeesu kun duraa mul'atu, garaasaa duraa mul'atu. Akka nama siyaasaa beekutti goofaree filatee dhufe. Rabbiin gaa warra garaadhaaf bule nun godhini. Gabrummaan Oromoodhaa raawwattee jirti. Haati Oromoodhaa taboochutun duraa hin mul'attu. Qanyiidha. Ishishee. Jaartiin jaarsa duratti gudeedantun duraa mul'attu. Qanyiidha. Baqa waan fokkottuudha. Daa'imni baatii sadii kan waraanni Abiy ajjeesu kun duraa mul'atu, garaasaa duraa mul'atu. Adeerri keetu uurran kaayeen. Guma kafalee dhufe otomaatikii naaftanya lola eega Oromoo lolte yaa naaftanya wasillakki soomeensi tola. Garaagarummaan keenyaa fi keessan beekamaadha jechuudha. Doolaara samii dhooyineeti as jirraa jechuudha. Ijoollee gaddaafaa bakka dhabde, ijoollee tartiiba hin qabne, ijoollee huuliin ala kanatti hudduu solloosite walitti qabanii abbichuun itti fufaa maal uzbillaa bishitanii. Jiruu namni akkasii bololuuf tabiyya Ameerikaa, tabiyya Kanaadaa, tabiyya maali dhiisnee asii qabsaawaa jirraa jechuudha. Qabsoon kalee godhaa turre akkasumatti itti deemuu qabdi. Uummata keenyaaf aarsaa kafallee. Hamilee bicamuu qabdu. Qabsoo keessatti bu'aa fi baheen gufaanni dadhabbiin jabeenyi wooma beekamaadha. Maal isin galtu? Qabsoo keessatti dadhabinaa jira, gufuudhaa heddummaata, garuu namni obsa qabu, namni murtii qabu, namni dhaabbii qabu obsumaan gubbaan tarkaanfatee bakka yaadsan hanga gahuu abdii muratu. Ijoolleen karaa qabsoo Oromoo si kakaastu tana. Kaayyoon teenya bilisummaa uummata Oromoodhaa arkuudha. Edaa tanaaf deeman. Uummanni Oromoodhaa ifiin if bulchuudha. Hanga achi geenyutti abdii murachuun qabnu. Barnuma kanarraa maan baranne warra isin hojii ala ture jiruu alaa dhiisee biyya keessa dhufe uummata isaatiif qabsaa'u nurraa maan baranne. Yeroo hunda waan kana sammuu qabadha. Wanni as gubbaadhaa baanee haasoynuuf, wanni as gubbaadhaa iyyinuuf, wanni hiriira amma baanee walitti dhufnee u'uu jennuuf nu harkaadhaa osoo hin taane waan kaayyoo cimtuu hin jijjiiramne qabnuuf. Kaayyoon sun mirga uummata keenyaa deebifnee gonfachiisu, uummata Oromoodhaa injifachiisu, akka ifiin if bulchu godhuudha. Araat naqab. Qabsoon Oromoo amma booda hin jirtuu. Tasuma wanni nu jijjiira. Wareeni lubbuudhaa dhufuus, duuti dhuftuus, hiyyummaan dhuftuus wanni asirraa nu jijjiira. Takka illee jiraachuun qabdu, qalbiin isin cabuun qabdu, hamilee teessan jaaraa. Haala akkaataa qabsoodhaatii subadha. Dadhabbii laafinni hamileen cabsuun diinni keenya kana barbaada. Investara ta'uu hin danda'u. Mana ijaarrachuu hin danda'u. Ifaa naqachuu hin danda'u. Jiruuf irraa jijjiiruu hin danda'u. Akka nuti hamileen nu cabxu, akka nuti hamileen teenya gabbuutee dhiisuun raata Oromoodhaa tanumaa waa takka illee faayidaa hin qabnu akka nuti jennu barbaada. Kan agarsiisuu hin qabdan jabaachuudha qabdanii akkuma kalee haasawaa turretti haasa'u, akkuma kalee barreessaa turretti barreessu, akkuma kalee onneen as baanee dubbannutti ammaas dubbachuudha. Tadamdumaan. Qabsoon kalee godhaa turre akkasumatti itti deemuu qabdi. Jiruu namni akkasii bololuuf tabiyya Ameerikaa, tabiyya Kanaadaa, tabiyya maali dhiisnee asii qabsaawaa jirraa jechuudha. Hamilee bicamuu qabdu. Qabsoo keessatti bu'aa fi baheen gufaanni dadhabbiin jabeenyi wooma beekamaadha. Dhumatti bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa xumuramtee jirti. Qabsoon Oromoodhaa raawwattee jirti. Gabrummaan Oromoodhaa raawwattee jirti. Meela alaa hojii isaanii ta'a baarsaa bira kutaa tajibbaadhaatii miti. Tanuma dhugaadhaa gatta alaala waan oppidoon gootu. Warri arra Abiy deeggartan. An maaliifin deeggaraa jiraa jaati tuqaa takka 2 3 4 jaati lakkaawwadhaa if keessatti naani minaadha itti yaada. Bilisummaan Oromoodhaa lalistee jirti jechuudha. Bilisummaan akkanaa eessa jirti? Haati Oromoodhaa taboochutun duraa hin mul'attu. Manguddoon teenya tan xiqqeessantun duraa hin mul'attu. Jaartiin
jaarsa duratti gudeedantun duraan mul'attu. Daa'imni baatii sadii kan waraanni Abiy ajjeesu kun duraan mul'atu garaasaa duraan mul'ata. Bakki nuti irra jirru ummatana. Amma waan qabsoodhaa namuma haasa'u takka Oromoon gurraan dhaga'uun qabdu amma booda. Dhumate. Dhugaan ilmi namaa nama lamaa jira. Nama nyaachuudhaaf nyaachumaaf jiraatuu fi ka jiraachuudhaaf nyaatu jira. Goonni jiraachuudhaaf nyaata. Doofaan garuu nyaachuudhaaf jiraata. Arra warra nyaachuudhaaf uumameetu Oromoo maqaa billeessaadhaa jira. Oromoo maqaa yakkaadhaa jira jechuudha. Alaa fi keessaa dilli gartan kun warra Rabbiin uumaanuu garaadhaaf uume. Asiyach qabsoo xiishaa, asiyach qabsoo shiishaa, asiyach qabsoo farshoo, asiyach qabsoo maallaqaa, asiyach qabsoo maallaqaa, asiyach qabsoo waaleetaa, asiyach qabsoo doolaaraa yoo taate malee qabsoon Oromoodhaa dhumattee jirti jechuudha. Mee suuta jaati background isa ilaalaa. Isaan kun kalee qabsoo Oromootti hangam takka actively dalagaadhaa turanii. Warra dhugaa Oromoodhaa dubbachaadhaa ture moo warra madditti goree kalees dantaa haalatti gartee dantaa dhuunfaa fi argatan mala dhawchaa ture if gaafadha. Oduu hunda dhaga'uu feetan waa hundaan namarra dhaadachuu barbaadan hin dalagu kanni siyaasaan akkana hin jirtu wanni kana. Maaliif yoo dhugumaan saba kanaaf dhaabbatan yoo dhugumaan saba kanaaf qabsaa'an maaliif hayyoota biyya keessaa hidha guuran kana hidhaa gabbaasanii ummata kanaaf hin hojjechiifne. Dhiisi waan akkanaa keessaa bahe siyaasaan akkas hin jirtu. Kamana maadaamii jirtus waamuma maadaamii dalagi. Kabiyya alaati tiraka ooftus tirakuma kee oof. Kastoora keessa teessu waamuma stooraa dalagi. Siyaasaa warra siyaasaa beeyna jeetti jiruuf dhiisi hin beeytooti. Akkuma kaatee naasayin hin jiru wanni kana. Maaliif hayyuu hidhanii wallaalaan biyya bulcha buleeti? Biyya ka bulchu jirru kun qe'ee miti. Daa'imni baatii sadii kan waraanni Abiy ajjeesu kun duraan mul'atu garaasaa duraan mul'ata. Akka nama siyaasaa beekutti goofaree filatee dhufe. Bayita walwaalummaa kana keessa dhiisii firraa ati siin taatu siyaasaani gaafa dardaraatu siin taane amma dullumaan siin taatu akka leencoola taati gaafa leencoon dardaraatu isaan taane amma dullumaan wanni inni itti milkaa'u takka hin jirtu leencoola ta'a du'a eeggachuu jira. Caffeeraan miskijibaa maal jiraan jaa barcaadhaaf nama jala deemaniiti barcaadhaa'uu namaaf bitaaf. Itoophiyaan biyya gargaarsaan jiraattu. Qabeenyi isin barbaadan lafa Oromoodhaati. Way sitti mujjirraa bara siin galuusa inuma ati siin galtu. Qabsoo mooraa Oromoo kottu siin jaani kutte jala. Mooraa qabsoo Oromootiin bahee siin jaani kutte ati jala. Abbaa keetu takkaa urmi isaa guututti daadaa jettee yaamne daadaa kiyya jettee nama biraa yaamtaa jechuudha. Akkasii godhanis taphatan jechuudha. Namni afaan Oromoodhaa dubbatu. Rabbiin gaa warra garaadhaaf bule nun godhini. Rabbii warra maqaa ifii kennee lafa beellama seenii fi dachii hangana sii kennine jenii hallayyaa naqan keessaa nun godhini. Namni oopidiyoo faarsu arraan tana biyya keessatti barbaadamaadha. Maaliif? Oromoodhaan cabsuudhaaf, Oromottiin kijibuudhaaf, qotee bulaa keenyaan subuudhaaf. No, Oromummaa. Muummicha ministeeraa keenyaa wajjin Oromummaa waliin nuuf fida. Haqa qabaa tanaaf cinaa dhaabbanna tanaaf injifachuu jira. Mee maal Oromoodhaaf jaru godheetiin isaan kana deeggaraa jiif gaafadhu. Yoo garaaf hin taane. Yoo garaadhaaf ta'uu baatte. Bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa xumuramtee jirti. Qabsoon Oromoodhaa raawwattee jirti. Gabrummaan Oromoodhaa raawwattee jirti. Haati Oromoodhaa taboochituun duraa hin mul'attu. Qanyidha. Ishishee. Jaartiin jaarsa duratti gudeedantuun duraan mul'attu. Qanyidha. Baqa waan fokkottuudha. Daa'imni baatii sadii kan waraanni Abiy ajjeesu kun duraan mul'atu garaasaa duraan mul'ata. Adeerri kee du'uurran kaayenne. Ilmi gosa keetii du'uurran kaayenne. Ilmi Oromoo du'uurran kaayenne. Waan kana ijoolleen teenya kaartuu badhaa. Maali moo wallummaan akkana? Jara keenya guyyaa gammachuu qofaa miti, guyyaa injifannoo qofaa miti, kan saba fiitii falman guyyaa gammachuu qofaa miti. Guyyaa hundi guyyaa qabsoodhaati hanga lubbuudhaan jiru. Hanga lubbuun nu keessa jirtu dhugaa Oromoodhaa tana dubbachuurraa if duuba deebi'uun qabnu hamileen teessan isin hin cabin, hamileen teessan gadi hin bu'in, haalli yeroodhaa isin hin jijjiirin.
dubatin deebinaa jechuu barbaada. Oromoo wata faljanuun afaan arabaa hundaan haasawuu eegalte jechuudha. Gibsiin dhayii Itoophiyaa tana. Advantage fi disadvantage waan jaan isin biratti hin oolle hin lulluqanne hin bulle isin wajjin turre jechuudha. Qabsoon Oromoo amma booda hin jirtu. Investara ta'uu hin danda'u. Mana ijaarrachuu hin danda'u. Ifaa naqachuu hin danda'u. Jiruu firaa jijjiiruu hin danda'u. Tadamdumoon. Asii achi qabsoo hiishaa. Asii achi qabsoo shiishaa. Asii achi qabsoo farshoo. Asii achi qabsoo maallaqaa. Asii achi qabsoo maallaqaa. Asii achi qabsoo waaleetaa. Asii achi qabsoo dolaaraa. Yoo taate malee qabsoon Oromoodhaa dhumattee jirti jechuudha. Kootu alla makanaa ta'u ol qabannee qabsoo irratti dhiyeessina. Nagaan naa tura.